ayyaana waggaadhaan nu ga'e ayyaana waggaadhaan nu ga'e rabu ya boleko yole rabu ya boleko evoke 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 Masqalli mootii ayyaanaati jedha Oromoon yeroo eebbisu egaa ayyaana masqalaa bara 2018 bagasiin gahe jedha Adama Broadcasting Service ayyaana masqalaa fi damaraa sababeeffachuudhaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambala aanaa Irreechaatti argama egaa qeerroon akkanatti marsee caasaa nageenya wajjin nageenya isaanii eeggachaati dhiichisaa damaraa qabsiisuudhaaf kan isaan deemaatii jirani nuti seegaa sagantaa ayyaanaa fi nageenya jedhu kan addaa isin biraan geennu kana kallattiidhumaan aanaa Irreechatti argamuudhaan isin qaqqabsiisuudhaaf waa hunda xumurreetii dambalii qilleensaa yaabbanneeti jirra hanga xumura qophichaatti nu faana turaa kan jennu qopheessaan qophichaan Jamaal Kadirii saganticha qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa kaameraadhaan ammoo Shimallis Nugusee nu faanatti argama turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kambarana genye kambara gere tinugai. Otisa bako kambarana genye kambara gere tinugai. Kambarana genye kambara gere tinugai. Ada durade ma kambarana genye kambara gere tinugai. Kambarana genye kambara gere tinugai. Oya birra birangkan ajalata tifam bita bardaf dale. Oya birra birangkan ajalata tifam bita bardaf dale. Daman abba kiya. Oya birra daman abba kiya. Oya birra ada la ya la deda. Oya birra kalau tinggi shato. Oya birra kamu jalan nademi. Oya birra kalau kumalata. Oya birra kadu emeda. Oya birra ya na oga. Oya birra kalau tinggi shato. Oya birra sama yang tutu harga. Oya birra kalau kumalato. Oya birra birambariye. Ada binna ya jole. Birambariye. Ada binna ya jole. Kolo shamana. Oya birra kolo shamana. Oya birra mama kuna toka. Oya birra kalau kumalato. Oya birra awal bira tabanna. Oya birra kalau tinggi shato. Oya birra mama oga toka. Oya birra birambariye. Ada binna ya jole. Birambariye. Ada binna ya jole. Takapura guba. Oya birra Takapura guba. Oya birra Aburia gubata. Oya birra kalau tinggi shato. Oya birra kain ada farsa. Oya birra kalau tinggi shato. Oya birra yartu ya gubatu. Oya birra kalau tinggi shato. Oya birra birambariye. Ada binna ya jole. Birambariye. Ada binna ya jole. Birambariye. Ada binna ya jole. Awa. Oya birra Amma wa. Oya birra Amma wa bitani. Oya birra Agalo tinggi shato. Oya birra Aguya gawakana. Oya birra Agalo kumalato. Oya birra Tole egaa qeerroon qophaa'aniitii jiru dhiichisaati kan isaan qophaa'aatii amma gara damaraa qabsiisutti deemaatii jiru egaa dursa irratti mee maaltu sitti dhagahame sagantaa kanarratti argamuudhaan kan jedhu nuuf ibsita maqaa kee irraa eegalime. Ishi maqaan koo Zannabaa Tsaggaayee jedhama kutaa magaalaa Dambalaa aanaa Irreecharraa fi akkasumas immoo ayyaana masqalaa wal qabsiisnee fi kaayoo keenya galmaan ga'uu fi akkasumas immoo ayyaana bara 2018 irratti gammachuu fi jaalalaa fi tokkummaadhaan asitti wal geenye yaadaa fi qalbii tokkoon fi ayyaana kana kabajuu fi bakkee tokkotti kan wal geenye fi tokkummaa keenya kan nu ibsifu jaalala keenyaaf kan nu argisiisu jechuudha. Beesiif ayyaanni masqalaa maali? Ayyaanni masqalaa anaa fi akka saba Oromoo tokkotti anaa fi gammachuu guddaa fi ifa kan ittiin arganne jechuudha fi ayyaanni masqalaa akka aadaa Oromoo keessatti ayyaana kabajamaa fi ayyaana beekamaa ayyaanota keessaa ayyaana tokkoffaa ta'ee kan kabajamu jechuudha. Tole galatoome. Ayyee. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service amma kallattiidhumaan gara damaraa qabsiisutti kan nuti ceenu ta'a hanga xumuraatti nu faana tura. Ayyaana waggaadhaan nu ga'e.
yaa yaada waggaa waggaa waggaadhaan dhuge eeboke yoolee yaa baaboo daraare yoolee yaa baaboo daraare yoolee yaa baaboo daraare ragadeen golma dare maalo yoolee radaka yaa baaboo daraare kajingotu dare maalo yoolee radaka yani dilera dare maalo yoolee radaka yaa baaboo daraare yimbiri lera dare maalo yoolee radaka evoke woni boke evoke woni boke evoke kambaranage je kambaragere dinuga wo kambaranage je kambaragere dinuga wo kambaranage je kambaragere dinuga kambaranage je kambaragere dinuga wo kambaranage je kambaragere dinuga galli dambu ma kambaranage je kambaragere dinuga tole itti fufneerra sagantaa ayyaanaa fi nageenya jedhu egaa aanaa irreechatti argamuudhaan simbiraan gahaatii jiru akkuma itti fufetti jira damaraan qabsiifamee gubatee egaa akkasuma immoo qeerroon naanna'ee marsee dhiichiseeti kan inni jiru amma immoo daabboonis dhiyaatee jira hafuura galfadhaati daabboo kana afaan kaadhaa achumaan immoo bishaan unadhaati dhiichisatti itti deebitu jedhaatii jiran fakkaatu egaa daabboon muramaatii jira akkuma argaatii jirtan kana hooggantoonni nageenyaa bulchaa bulchiinsaanichaa obbo Lammii jiru wajjin ta'uudhaan daabboo egaa muraniiti qaqqabsiisuudhaaf kan inni isaan qophaa'aatii jiru irreechi egaa ayyaanni masqalaa ayyaanni masqalli mootii ayyaanotaati jedha egaa Oromoon kan ammoo qabatamaan aanaan irreechaa kan inni agarsiisaati jiru hordoftoota keenya itti fufna Galotin kiyyato akaa'een aadaa faarsa galotin kiyyato yartuu yaa gubatu galotin kiyyato birraan bari'ee birraan bari'ee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya obbo Obsaa Shaambal egaa yaada waliigalaa akka nuuf ibsan isaan affeerra turtiin keessa nu faana ta'u mee egaa haala waliigalaatiin caasaan nageenyaa gurmaa'insi isaa maal fakkaata akka aanaa keessanitti sochiin hawaasa wajjin nageenya kabachiisuu qindoominni hawaasa wajjin qabu maal fakkaata waan waliigalaa immoo nu ibsaamee dhimma nageenyaa wal qabatu irratti. Tole hundi keessanuu baga ayyaana masqalaatiin isin ga'een jedha. Caasaan nageenyaa fi uummata maal fakkaata nageenyi fi ayyaanni maal fakkaata nageenyi fi irreechi maal fakkaata kan jedhu irreechi irreedha irreechi jaalala irreechi kinoo akkuma argitan kana caasaan nageenyaa aanaa irreechaa qindoomina guddaadhaan ayyaana masqalaa bifa kana fakkaatuun bifa miidhagaa kanaan uummata isaa wajjin caasaa nageenyaa sadarkaa qabu wajjin kan kabajaa jiru ta'uu isaatii jechuudha. Gara bultii ayyaana kana qabachuudhaaf caasaan nageenyaa kun hojii opereeshinii adda addaa gaggeessaa ture jechuudha. Guyyaa har'aas ummata wajjin mana amantaa wajjin marii gaggeessuudhaan ummata wajjin kan kabajaa oole ta'uu isaati. Ummanni kun guyyaa guutuu oolee osoo hin galle osoo misaa nyaanne osoo irraatii nyaanne asitti immoo sagantaa kanarratti argamee haala kanaan kan ayyaana kana kabajaa jira jechuudha. Keessattuu qeerroon haalli itti socho'aatii jiru hirmaannaan isaa olaanaadha fakkaata mee nageenyaa fi qeerroo kana akkamitti ibsitame akka aanaa irreechaatti? Tole qeerroo fi yookaan dargaggeessa aanaa irreechaa fi caasaa nageenya aanaa irreechaa ayyaana sababachuudhaan guyyaa 3 dura marii waliin gaggeessanii turanii waliin qindoomuudhaan dargaggeessa kinoo bifa miidhagina qabu kanaan dargaggeessi keenya fi sagantaan nuti qopheessine waliin qopheessine jechuudha. Dargaggeessi kun as keessatti hojii nageenyaa hojjechaa asumaan immoo ayyaanas kabajaa hojii nageenyaas hojjechaa dargaggeessa fi caasaan nageenya tokko dargaggeessa fi uummanni tokko nageenya jechuun ka uummataa waan ta'eef ka dargaggeessaa waan ta'eef dargaggeessi immoo nageenya keessatti gahee guddaa waan qabuuf caasaa nageenya kana kan maddii dhaabbatee waliin kabajaa jirudha. Caasaa nageenya waliigalaa gidduu jiru maal fakkaata kan jedhu egaa nuuf ibsuudhaaf ammoo waajjira poolisiitirraa ajajaan waajjira poolisii aanaa irreechaa nu maddiitti argamu
akka aanaa irreechaatitti fakkeenyaaf qindoominaan akkamitti hojjetamaa jira kan jedhuu fi aanaan irreechaa jalqabumarraa kaasee marii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Marii mataa isaa danda'e qaba yeroo jennu caasaan nageenyaa ni qaba. Caasaa nageenyaa yeroo jennu caasaan nageenyaa hedduutu achi keessa jira jechuudha. Waloomaan kan hojjetamu hojiin waliin hojjennu kun poolisii irraa kaasee milishaa keenyarraa kaasee gaachana sirnaa tajaajila poolisii hawaasaa kenna paatroolii daawwii kanaan wal qabatee kaa'e jechuudha. Kun qindoominni keenya sadarkaa zoonii irraa kaa'e jechuudha. Zoonii irratti tajaajilli poolisii hawaasaa jira, milishaan keenya jira, poolisiin jira, achitti marii gaggeessu jechuudha. Qaama siyaasaa keessaa warri zoonii qabate achi jira jechuudha. Kanaaf achirraa mariin ka'ee keessumaayyuu akka bara kanaatitti hojiilee hojjetamaa turan keessatti sababa hojii qindoominaa kanaan hojjetameen hojiin akka aanaa irreechaatitti hojjetame hojii boonsaa dhimmoota farreen nageenyaa ta'an akka abaaboo shanee fiinxaaliyyii hedduu isaa mataa hadatanii hoteela adda addaa keessatti argamaa turan irratti to'annaan gaggeeffamee adabamaniitiin asirratti illee kan dhiyaatan mana leenjiillee galanii leenji'anii waan hojjetan irraa gaabbanii hojii isaanii duraaniitti kan deebi'antu jira jechuudha. Kuni maaliin argamee hojii qindoomina amma caasaa nageenyaa jennu kanaan argame jechuudha. Kana bira darbee immoo yeroon kun amma yeroo masqalaati jechuudha. Masqala jechuun bariidha jechuudha. Gammachuudha jechuudha. Nuti keessumaayyuu amma harka qaama siyaasaa qoree qindeessituu aanaa irraa kaasee poolisii irraa kaasee qaamni siyaasaa fi nageenyaa kenna waliin qindoomeeti marii gaggeessaa jechuudha. Waliin hojjannaa jechuudha. Sagantaa irraa kana keessumattuyyuu kanaan dura namni wal komates yoo jiraatu walitti aarellee yoo jiraatu waliif dhiifama godhee bariidha. Gara bariititti deemnee waliin hojjannee waliin haa galmoofnu galma haa geessinu. Hojii keenya gama hundaan jiru kan gama siyaasaatiin jiru gama nageenyaatiin jiru haa geggeessinu. Kana biratti immoo darbee hojiin qindoomina amma jennu kun caasaa kana qofaan odoo hin taane dargaggeessi keenya jechuudha. Yeroo hunda keessumattuu akkuma magaalaatittuu dargaggeessi aanaa irreechaa keessa jiru yeroo hunda mul'ata qabaa jechuudha. Ni mul'ata jechuudha. Bakka ga'etti ni mul'ata jechuudha. Hojiin isaattuu isa ibsaa jechuudha. Of kennee hojjeta waan ta'eef kanaaf isaan wajjin qindoofnee waan nun argine isaan dhiyeenyaan nu caalatti itti dhiyaatanii hawaasa wajjin jiraatan waan ta'eef kanaaf bifa kanaan qindoofnee hojiileen gurguddoon hojjennoon hin jedhan jechuudha. Kanaan yakka ittisuu wal qabate gaangistaraan wal qabate namoota as keessatti hanna adda addaa geggeessanii wal qabate hojiin baay'een hojjetameera. Hojiin kun caasaa nageenyaa kana qofaan odoo hin taane dargaggoota kana qofaan illee odoo hin taane caasaa siyaasaa qofaan odoo hin taane hawaasni sun cinaa dhaabbatanii jechuudha. Hawaasa ofitti finnee mariisisnee waliin taanee hojii hojjetameen hojiin gaariin hojjetamee bu'aa gaariis ittiin argannee milkii amma ayyaana masqalaa kanas nagaan dabarsinee ayyaana irreechaallee rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u bifa kanaan qindoofnee waliin hojjannee ni milkoofna keessa baanan jechuu barbaada. Haa ulfaatanii haa galatoomanii jechuun barbaada. Tole galatooma ulfaadha yaada nuuf qooddaniif egaa itti fufna hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service qeerroon immoo maal jedha kan jedhu immoo nama tokko lama isaaniifis carraa kenninu ta'a. Turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u. Galotin giyato kaena ada farsa galotin giyato yartu ya gubatu galotin giyato birambariye Pardabina ya jole birambariye Pardabina ya jole birambariye Pardabina ya jole awa Oya birra amma wa Oya birra amma bitani Oya birra galotin giyato Oya birra aguya gakana Oya birra galokuma halato Yang kana jalata Ibambi da badam dale Yang kana jalata Ibambi da badam dale Wayalo le malang Oya birra Wayalo le malang Kanko dargaggoo Kaasaa Hundayyaasaa jedhama. Jiraata aanaa irreechati. Akkasumas dargaggeessa aanaa kanaati nuti ayyaana masqalaa kanaaf qophii addaa taasisnee haala bareedaa kanaan ayyaana keenya kabajachaa jirra. Akkasumas immoo nageenya keenya cinaatti eeggachaa ummata keenya wajjiniin yeroo hundaa waliin taanee duudhaa keenya aadaa keenya ibsachaa caasaa nageenyaa keenya wajjiniin taanee babbareennee akkasittiin ayyaana keenya kabajachaa jirra. Uummannis dargaggoonnis hundumtuu caasaan nageenyaa nu marsanii haala nageenyaa keenya sirriitti eegaa jiru. Nutis aadaa keenya guddisuuf aadaa keenya sirriitti calaqqisiisuudhaaf dargaggeessa wajjiniin taanee akkaatti uffata aadaa keenyaan faayamnee dargaggeessa keenya wajjin aadaa keenya ibsachaa jirra. Galatoom. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service ayyaanaa fi nageenya jechuudhaan aanaa irreechaatti sagantaa addaa qindeessine kan isin biraan ga'aatii jirru caasaan nageenyaa egaa hawaasa ayyaanicha kabaju
bifa addaatiin nageenyi isaa akka eegamu taasisaati. Akkasumas ammoo sochii hawaas dinagdee hawaasa kana wajjinis gaggeeffachaati kan inni jiru. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service sagantaan damaraa qabsiisu akkuma itti fufetti jira. Aanaa Irreechaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti argamna. Dargaggoon egaa qeerroon damaraa marseeti kan inni dhiichisaatii jiru. Nageenyaa fi ayyaana jechuudhaan sagantaa kanas isin biraan ga'aatii jira. Caasaan nageenyaa akkamitti hawaasa wajjin wal unateeti wal fudhatee tokkummaadhaan nageenya eegsisaati misooma itti fufsiisuudhaaf hojjeta kan jedhu egaa sagantaa kanaan isin qaqqabsiisna. Bulchaan bulchiinsa aanaa Irreechaa obbo Lammii Jirus qeerroo gidduutti argamanii egaa akkuma amma argaatii jirtan kana dhiichisaatii jiru. Egaa baga geessan obbo Lammii. Baga olumaan ga'e. Egaa mee maaltu isin dhagahama yeroo ammaa kana haala akkanaatiin sagantaan kun qophaa'uu isaatti egaa qeerroodhaan marfamtaniiti dhiichisaa damaraan gubamaati kan jiru. Akkasumas caasaan nageenyaa egaa ayyaanicha nageenyummaa ayyaanichaa eegsisuudhaaf daangaa marsee kun immoo egaa qeerroo wajjin sosocho'aatii dhiichisaati kan jiru. Mee haala waliigalaatiin akkamitti ibsama? Ayyaanicha ayyaana gaariidha. Ayyaana gammachuuti. Ayyaanni birraa bara baraan yoo kabajnu ayyaana hangafa illee kabajaa irra keessattuu akka aanaa keenyatti caasaa nageenyaa faana dargaggeessa faana karaa gammachuu qabuutiin qophii addaatiin jala bultiidhaaf gubaa irratti jirra. Hundaa olitti barri kun bara nagaa, bara jaalalaa, bara badhaadhinaa kan hunda isaatu kan itti milkeessinu nu haa ta'u jedha. Tole gara booddees egaa yaada akka nuuf qoddan isinitti deebi'uun kennan oolu itti fufna hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service qeerroon ammas dhiichisaatii jira. Caasaan nageenyaas gidduudhaan akkasuma qeerroo kana waliin dhiichisaa nageenya naannoos kabachiisaa egaa walirraa fuudhaati. Sochii isaanii itti fufaniiti jiru. Halkan guutuu akkasitti egaa hawaasa wajjin naannoo kabachiisu nageenya naannoo kabachiisu irratti kan isaan bobba'anii kanarratti ammoo hawaasni isaaniif waa hunda dhiyeessaatii kakaasaa jabaadhaa jechaati isaan wajjin qindoomee egaa nageenya eeggachiisaati kan inni jiru. Kun egaa bifa addaati kan haalli amma mul'atu aanaa Irreechaatti hanga xumuraatti nu faana turaa jenna hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Baga ayyaana masqalaa bara 2018 geessa hordoftoonni amantaa kiristaanaa irra deebi'uudha. Gallo tingiyyato akaa'een aadaa faarsa gallo tingiyyato yaayartuu yaa gubatu gallo tingiyyato birraan bari'ee birraan bari'ee awwaawa bitani gallo tingiyyato guyyaa gaafa kana gallo kumaalato Yang kana jalata, Ibami da badam yang kana jalata, Ibami da badam gale wayalo le malang, Oya birra wayalo le malang. Kambarana gele kambara gere tinuga kambarana gele kambara gere tinuga Oromo sabona sabona ada dambona Oromo sabona Oromo sabona Oromo sabona Oromo sabona ada dambona ada dambona Olo shamana Oya
boqqolloo shamanna Oyaa birra. amma kunnaa tokko Oyaa birra. galloo kumaalato Oyaa birra. wal bira taphanna Oyaa birra. galloo dinqiyyato Oyaa birra. amma waggaa tokko Oyaa birra. birraan baree Adda binna yaa ijoollee. baree Adda binna yaa ijoollee. takka fuuraa gubaa Oyaa birra. takka fuuraa gubaa Oyaa birra. afurriyaa gubata Oyaa birra. galloo dinqiyyato Oyaa birra. akaa'een aadaa faarsa Oyaa birra. galloo dinqiyyato Oyaa birra. yartuu yaa gubatu Oyaa birra. galloo dinqiyyato Oyaa birra. birraan baree Adda binna yaa ijoollee. Tole sagantaa addaa ayyaanaa fi nageenya jedhu aanaa irreechatti qopheessine gara xumuraatti ooffachaati jirra. Egaa nyaachaa dhugaatii akkasuma egaa dhiichisaati hawaasni aanaa irreechaa caasaa nageenya wajjin ayyaanicha kabajaati kan argamu. Egaa xumura irratti ammoo bulchaan bulchiinsa aanaa irreechaa obbo Lammii jiru amma irratti egaa yeroo dhiyoodha kan gara aanaa kanaa dhufanii. Egaa dhufaatiin isaanii waan faana tole fakkaata. Haala waliigalaatiin maal milkeessuuf yaadan kan jedhus nuu ibsanii. Egaa baga geessanirra deebuudhaan obbo Lammii. Baga walumaan gee. Egaa simannaan qeerroo akkasumas immoo caasaa nageenyaa haala waliigalaatiin mul'atu bifa addaati kan inni gonfachiise. Dhufaatiin keessan egaa faana toleetii jira jechuu dandeenya gara aanaatti dhufuun keessan. Ayyee bareeda akka jaarraa ta'e hooggansa aanaa kanaatiif bulchaa ta'ee dhufuun kiyya ji'a lakkoofseeraan kanas ta'e san karoora bara 2018 bara baay'ataan keessatti hojiiwwan ijoo gurguddoo yennee qabannee aanaa kanas fuulduratti baasuudhaaf waan sadeen tokko irratti xiyyeeffannee hojjenne aanaa kana fuulduratti hin baasna waan jedhu sadiin qabaa caalaa isaatti garuu tokkoffaa irratti caarraa hojii uumne dargaggeessa keenya hojii dhabaan keenya hojii akka argatu daabboo akka nyaatu ni taasifna. Inni lammaffaan keessattuu aanaan irreechaa ija magaalaati ija kutaa magaalaati tokkoffaa irratti aanaa keenya amma danda'amaa ta'etti nisheetii fi amma kallattiin kennameen adaamaa bosonamsuu jennee karaa adda addaatiin ashaaraa dhaabaa turre caalaa isaatti amma dhaabnee parsantaa 92 irra geenyeerra. Isaan kun karaa guutuutiin kunuunfamee aanaa keenya aanaa qulqullooftuu miidhagduu urgooftuu mijattuu akka taatu kana hin goonanneeti akkasitti karoorfannee xiqqaa hojjechaa jirra. Kana caalaatti immoo harki caalaan nu magaalli keenya guddachuu hin dandeechu galii irratti karaa guutuu ta'eetiin humna keenya hooggansa keenya gurmaa'insa keenya hirmaachifnee galiiwwan bara kana karoorsine naannoo miiliyoona 415 kan dhibbantaa dhibbaan hin xumurannee karoorsine kan waloo godhannee seektara qindaafaanaa dhibbaan hin xumurra waan jedhu san qabanna waan ta'eef bara 2017 akka magaalaatti 16ffaa baanee bara nammoo tokkoffaa baananneet akkas karoora kan qabannee deemaa irra waan jedheef kanaaf milkeessinaa waan jedhu saniin qaba. Hundaa olitti uummata hirmaachifnee uummata keenya abbaa nageenyaa goonee waa hunda isaatu karaa uummata keenyatiin siyaasa keenya nageenya keenya misooma keenya milkeessinaa waan jedhu saniin qaba. Tole egaa ol ka'iinsa biyyattii bara itti milkaa'u jedhameeti kan qabatame barri 2018 ol ka'iinsi irreechaas akka milkaa'u egaa gamanuma abdii qabnu isiniif ibsuuf barbaanna. Adaamaa Broadcasting Service xumura irratti ergaa baga geessanii egaa dabarfachuu dandeessu carraa isiniif kennin. Ayyee anis carruma kanaan ergaa baga geessanan jedhu jiraata aanaa keenya hundaan keessattuu caasaa nageenyaa maatii caasaa nageenyaa hawaasa kutaa magaalaa irra hundaanuu baga ayyaana masqalaa bara 2018 isiniin ga'e jechuun barbaada. Egaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service sagantaan addaa ayyaanaa fi nageenya jechuudhaan gara aanaa irreechaa asuma bulchiinsa magaalaa Adaamaatti imaluudhaan
caasaa nageenyaa fi akkasumas immoo qeerroo wajjin saganticha qindeessuudhaan egaa isin biraan gahaati turre kanumaan kan nuti xumurru saganticha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse Jamaal Kadirii direct gochuudhaan yookaan qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa nu faana ture. Shimalis Nugusee ammoo ogeessa kaameraa keenya ayyaana gaarii irra deebuudhaan akka isiniif ta'u hawwina. Adama Broadcasting Service qophiileen kanneen biroo itti fufu turtii gaarii. Kambarana genye kambara gere tinugai. Otisa bako kambarana genye kambara gere tinugai. Kambarana genye kambara gere tinugai. Ada durade ma kambarana genye kambara gere tinugai. Kambarana genye kambara gere tinugai. Oya birra irangkan ajalata tifam bita bardaf dale. Oya birra irangkan ajalata tifam bita bardaf dale. Yaman abba kiya. Oya birra Adaman abba kiya. Oya birra Ada la ya la deda. Oya birra Agalo tinggi shato. Oya birra Amo jalan nademi. Oya birra Agalo kumalata. Oya birra Wakatu emeda. Oya birra Aya na oga. Oya birra Agalo tinggi shato. Oya birra Ama yang tutu warga. Oya birra Agalo kumalato. Oya birra Birambariye. Adabina ya jole Birambariye. Adabina ya jole Kolo shamana. Oya birra Kolo shamana. Oya birra Mama kuna toka. Oya birra Agalo kumalato. Oya birra Awal bira tabanna. Oya birra Agalo tinggi shato. Oya birra Mama oga toka. Oya birra Birambariye. Adabina ya jole Birambariye. Adabina ya jole Sakafura guwa. Oya